Hi guys, akkam jirtu? Baga gara channel keenyaatti deebitanii nagaan dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa seetingii bilbila keessan irraa beekuun isin barbaachisu seetingiiwwan babbareedaa ta'an seetingii 3 isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Namoonni kamiyyuu ta'an namoonni bilbila Android qabattan seetingiiwwan kana 3 beekuun dirqama isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf seetingiiwwan kun 3 maali? Kallattumaan gara seetingiiwwan kana deemeen isinitti agarsiisa. Gara seetingii kana deemee isinitti agarsiisa kootiin duratti warri channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti dabalama maatii nuuf taasisaniin jenna. Warri immoo channel keenyaaf maatii taatanii jirtan viidiyoo kana yeroo eegaltan viidiyoo kana like gochuun wanta gaaffii isiniif ta'e yookiin immoo wanta gara fuulduraatti akkan isiniif hojjedhu barbaadan hundumaayyuu koomentii jalatti akkanaaf barreessitan isin gaafadha jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Amma kana gochuuf seetingiiwwan kan argachuuf gara seetingii bilbila keenyaa keessa ni deemna jechuudha. Kana booddee bakka seetingii bilbila keenyaa keessa erga seennee booddee haala kanaatiin seetingiin keenya nu dhufa. Inni jalqabaa gara baatirii kan jedhu jira. Baatirii kan jedhu bilbila keessan keessaati. Haala kanaatiin isiniif fida. Seetingii keessa erga seentanii booddee akkaataa kanaatti baatirii kan jedhu kana keessa seentu jechuudha. Erga haala kanaatiin seentanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Warri bilbila Samsung qabaatanis haala kanaatiin, warri kanas immoo haala kan biraatti yoo isiniif dhufes wantoota amma anaaf asirratti dhufu kana ilaaltanii guuttu jechuudha bilbila keessanirraa. Tokkoffaa irratti wanti ani isinitti agarsiisu protect battery kan jedhu kanadha jechuudha. Kan xiyya irra kaa'ee jiru kana jechuudha. Protect battery kun maaliif isin fayyada yoo jettan, namoonni bilbila keessan chaarjii irra guutanii bakka biraa deemtan yoo ta'e yookiin immoo chaarjii irra guutanii kan raftan yoo ta'e bilbilli keessan chaarjii irra guutee persentii 100 erga guutee booddee chaarjii irra ture chaarjii irratti miidhamuu irraa bilbila keessan isiniif baraaraa yookiin immoo baatirii bilbila keessanii isiniif eegaa jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo bilbila keessan chaarjii irra guutanii bakka fagoo deemtan yookiin immoo chaarjii irra guutanii yogguu bilbila keessan raftan seetingii kana ibsuu qabdu jechuudha. Seetingii kana on gootanii chaarjii irra godhattu jechuudha bilbila keessan. Akkasumas immoo namoonni tokko bilbilli keessan chaarjii irra godhatanii persentii 85 isiniif darbuu didee isin rakkisaa jira yoo ta'e bilbila keessan keessa deemaatii seetingii kana osoo hin beekiin on gootanii persentii 85 isiniif darbuu yoo jiraate amma deemtanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Seetingiin inni tokkoffaan kana fakkaata. Seetingii isa lammaffaatti isin dabarsa. Asumaan seetingii kana keessaa gara gadiitiin dhuftu jechuudha. Erga gara gadii dhuftanii booddee chaarjingii seetingis kan jedhutu jira. Bakka sana argattu jechuudha. Erga sana seentanii booddee maal gootu bakka sana irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Namoonni bilbilli keessan chaarjii dafee isiniif guutaa hin jirre, namoonni bilbila chaarjii irra godhatanii chaarjii irra haga sa'aatii 4 haga sa'aatii 5 bilbilli keessan chaarjii irra isin jalaa turu dafee bilbilli keessan chaarjii isiniif hin guunne bilbila keessan keessa deemuun waan kana check gochuu hin dagatina. Wanti kun off ta'ee jira taanaan bilbila keessan irraatii ammuma deemaatii on godhaa jechuudha. Maaliif bilbilli keessan fast charging ta'a jechuudha yeroo kana. Chaarjii daddafee isiniif fudhata. Chaarjii isin bilbila irratti godhatan daddafee isiniif guutaa jechuudha. Haala kanaatiin chaarjiin bilbila keessanii dafee akka isiniif guutu godhachuu dandeessu jechuudha. Gara seetingii isa sadaffaatti isin dabarsa. Asumaan erga gara seetingii keessa seentanii booddee gara bilbila keessanii xumuraa keessa seentu jechuudha. Seetingiin inni sadaffaan kun seetingii keessaafuu namoota bilbila haaraa bittaniif yookiin namoota bilbila namarraa bittaniif seetingii barbaachisaa ta'edha. Seetingiin inni sadaffaan kun namoota bilbila bittaniif sirriitti isin barbaachisaadha jechuudha. Maal gootu bakka kana erga dhuftanii booddee gara gadii kanaatiin about phone kan jedhu jira. Bakka sanarratti yeroo tokkoof maal gootu irratti tuqxu jechuudha. Erga bakka about phone jedhu irratti tuqxanii booddee filannoowwan haga kanaa isiniif fida jechuudha. Filannoowwan inni isiniif fidu kana hunda keessaa kan filattu status information kan jedhu jira. Status information isa jedhu irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu. Erga irratti tuqxanii booddee haala kanaatiin wantoota kana isiniif gadi tarreessaa jechuudha. Wantoota inni isiniif tarreessu keessaa amman wanti isinitti agarsiisuu dhufe tokko phone status kan jedhutu gara dhumaa kanaatiin lammaffaarraas yoolee jira jechuudha. Namoota tokko xumurarra jira. Sana booddee barreeffamni tokko hin jiru jechuudha bilbiloota tokko irratti. Kanaaf bakka sana irratti maal jedhaa bilbilii kiyya phone status kan jedhu irratti official jedheetu qaba jechuudha of jalaati.
Garuu kan namoota baay'ee waan kana ofirraa hin qabu. Maaliif bilbilli keessan oriijinaalii yoo ta'e yookiin bilbilli keessan bilbila oriijinaalaa yoo ta'e wanti kun ofishaal jedhee foon istaatasiin kun akkaataa kanatti isiniif dhufuu qaba. Bilbila namoota tokko irratti foon istaatas wanti jedhamu inumaa'uu hin jiru. Bilbiloota akkasii hin bitina. Bilbila namarraa bituu barbaadu taanaan bilbila kana cheek gochuu qabdu. Bilbila kana keessatti foon istaatas ofishaal jedhee isiniif dhufuu qabaa jechuudha dirqama. Kanaaf seetingiin inni sadaffaan ani isinitti agarsiisu kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Akkasumas seetingoota bilbilaa barbaachisoo ta'anii fi hojiiwwan onlaayiniiwwan garaagaraa illee isiniif qabadhee waan dhufuuf immoo chaanalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon isinitti tole laayik gochuu fi sheer gochuu hin dagatinaa. Waan gaaffii isiniif ta'u yoo jiraate waan akkasii nu hojjedhu kana nu hojjedhu jettanii wanta gaafattan yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatoomaa isin jaalladha isiniin kabajaa nagaan naaf tura. Baay baay.